Yooyyaa nageenyi badhaadhaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show nagaan keenya kabajaaf jaalalaa Oromummaa bakka isin jirtanitti sinaa qaqqabu jetti Qaanqee Show guyyaa har'aa sagantaa addaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Sagantaan keenya guyyaa har'aa seenaa gabaabduu obbo Amaanu'eel Abrahaam eenyu turan, eessaa ka'an, eessa ga'e, seenaa isaanii beektota Oromoo luba Dr. Tamasgeen Hirphoof Profeesar Isqeel Gabbisaa kan dubbisee isiniif dhiyeessu Roobsan Makkooti. Gulaalliin Habtaamuu Lammuu Qaanqee Show turtii gaarii. Nama yaadannoo guddaa qabanii, nama kabajamoo akkasii ani agarree nama baay'ee namatti tolanidha. Waan baay'ee nama barsiisu, beekumsa guddaadha qabu. Taa'ee wajjin haasa'uun akka hojii kootiin jedheetanii wajjin haasa'a. Asiillee gaafan baay'ee deddeebi'u itti himadhee waan dulloomanii jiranii fi beellama naa kennu. Sa'aatii akkasitti kottu naan jedhu, sa'aatii akkasitti dhaqee wajjin teenyee haasofnee waan meeqa haasofnee waan amma jirus waan darbes haasofneeti irraatii deemna turre. Karaa isaaniis immoo namoota gurguddaa baay'ee Itoophiyaa kana wajjin yeroo isaanii wal balbaree beekumsa guddaa isaan irraatii argadhee nama guddaa dhagaa garuu namni du'uun hin oolu garuu hin darban malee hin du'an jechuun hin danda'amu. Jireenyi isaanii garuu bakkeetti jira. Siidaan yaadannoo isaanii, hojiin isaanii dhaabbatee waan hafudha. Waa'ee isaanii namni dubbatu yeroo hundumaa namni kun nama amanamaadha, nama dhugaatii, nama hojii danda'u, hojii biyya keessaa duwwaa utuu hin taane alattis nama beekamaa, nama hojjechuu danda'u, nama namuusa qabu, nama akkasii ta'uu isaanii alattis hin odeeffamaa, keessaas akkasittiin beekamaa. Waan nama dinqisiisu keessaatii yeroo eeguun isaanii baay'isee nama dinqa. Yeroo waan tokko hin dabarsan, ofii isaaniitis hin dabarsan, nama yeroo dabarsus immoo hin jaallatan. Tarree hojiidhaa sirriitti baasanii isa dhiyeessanirraa namni tokko jaallachuu hin danda'u. Namni irraa jaallannaan itti deebisu. Namni garmalee haasa'u immoo isaan biratti gatii hin qabu. Cal jedhanii dhoowwu. Wanta hin taane, wanta cibeessa hin jirre nama haasa'u yookiis nama tokko yoo arganii akka akkasiittanii isaan beeka. Hojii jalqabanii ministeeruma ta'aniiyyuu pirezidentii ta'anii immoo hojjetanii Your Excellency jedhanii waamu namoonni warra alaa yommuu dhufanii maaliif ministeera waan ta'aniif nama ulfina guddaa qabu keessattis alattis jedhanii dubbadhaa. Kana arge ofii kootis. luba Dr. Tasgaraa Hirphoo fi Profeesar Isqeel Gabbisaa
waa'ee Amaanu'eel Abrahaam akkasitti ibsan. Waggaa 103tti torban darbee kan du'aan boqotan Amaanu'eel Abrahaam luba Dooktar Tasgaraa Hirphoo fi Profeesar Hisqeel Gabbisaa bara dheeraadhaaf itti siqeenyaan isaan beeku. Amaanu'eel Abrahaam eenyu turani? Eessaa ka'anii sagaan dhalootni har'aa'oo jireenya isaanii irraatii maal barata? Sagantaa kana keessatti seenaa Amaanu'eel Abrahaam gabaabaatti ilaaluu yaalla. Kanavati anafalwe, kanavati anafalwe. Tukana namite achifango, kesa nabafte falwite. Nanwara ne arfindua, nanaraja lafte chapsite. Olma kesi chakalesa, yadate boye garamko. Godani sisanara, gargar sike wakayoko. Sinirramfatu garango, 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 sinirramfatu garango. Amaanu'eel Abrahaam bitootessa 17 bara 1913 Wallaggaa dhihaa Boojjii naannoo Baatee Adaree mana akaakayyuu isaanii Maalimmoo Gamaa keessatti abbaa isaanii Abbo Abrahaam Taatootiif haadha isaanii Adde Qanaatuu Maalimmoo irraatii dhalatan. Abbaaf haadha isaaniitiif mucaa afraffaa kan turan Amaanu'eel obboloota 3 durba 2 fi dhiira 1 isaan dura kan dhalatan atuu isaan ijaan hin argine xunnummaa isaaniitti du'an. Erga mootni wangeelaa biyya Swiidin irraatii yeroo jalqabaaf dhufanii erga Eertiraa qubatanii booda lallabdoota wangeelaa yeroo jalqabaatiif gara Wallaggaatti ergan irraatii wangeela dhaga'uudhaan warra amanan keessaa tokko kan turan abbaan Amaanu'eel Abrahaam Taatoo walduraa duubaan waan duutni ijoollee isaanii jalaa funaannateef duunni ijoollee dideetti marmaare kun akka irraa cabuuf yeroo hundumaatu walirraan kutiin haadha warraa isaanii wajjin ta'uudhaan Waaqayyoon hin kadhatu turan. Waaqayyos kadhannaa isaanii kana dhaga'ee abjuudhaan deebii kenneef. Waaqayyo mucaa dhiiraa Amaanu'eel jedhamu akka kennuuf namni Booruu Simaa jedhamus immoo akka abbaa kiristinnaa mucichaa ta'u isaanitti dubbate. Gaafa Amaanu'eel dhalatan abbaan isaanii Abrahaam nama Amaanu'eeliif abbaa kiristinnaa ta'u nama Booruu Simaa jedhamu bira naannoo gaara Siibaa jedhamu deemsa miillaa naannoo sa'aatii 10 adeemanii Amaanu'eeliin akka sirna ortodoksiitti cuubsisan. Haa ta'u iyyuu malee qeesiin ortodoksii gaafas mucicha cuubee maqaan Amaanu'eel jedhamu baay'ee qulqulluu waan ta'eef ilma namaatiif kennuun hin ta'u jedhee dide. Iddoo Amaanu'eel jennu immoo waldaa Amaanu'eel yoo jenne wayyaa jedheetu waldaa Amaanu'eel akka ta'u abbaa Amaanu'eelitti hime. Waldaa Amaanu'eel jechuun hiikni isaa ilma Amaanu'eel jechuu akka ta'e sitti dubbate. Abbaan Amaanu'eel garuu mucichi deebii kadhannaa isaanii ta'uusaa jabeessanii waan amananiif qeesicha dhaga'uu hin barbaanne. Isaan jedhus danii mucaa isaanii akkuma ofii isaaniitii fedhanitti Amaanu'eel jedhanii moggaasan. Akaakayyuun isaanii garuu Abdiisaa jedhanii waamuun turan. Amaanu'eel mucaa waggaa 5 ta'anii mana barumsaa Swedish Missionii kan Boojjiitti argamu seenuudhaan afaan Ingiliziitiif afaan Amaaraa akka barnoota jabana sanaatti akka gaariitti baratan. Itti fufuudhaanis seenaa macaafa qulqulluu beessa godhanii barachuudhaan barataa qaxalee ta'uu isaanii agarsiisan. Dandeettii mucaa isaanii kan argan abbaan Amaanu'eel ilmi isaanii magaalaa Finfinneetti kan argamu mana barumsaa Swedish Missionii galee barumsa olaanaa akka inni baratu waan barbaadaniif hiriyaan isaanii tokko Amaanu'eeliin fuudhanii Finfinneetti akka geessaniif gaafatan. Hiriyaan isaanii kunis tole jedhanii Amaanu'eeliin fuudhanii yoo ka'aniyyuu Naqqamteen ga'anii achumatti dhiisanii darbanii. Boojjiitii kaasanii hanga Naqqamteetti deemsi miillaa guyyaa hedduutti fudhate. Amaanu'eel Profeesar Hisqeel Gabbisaatti yeroo tokko attimanii turan. Profeesar Hisqeelis akkasitti yaadatu.
guyyaa jabduu kooti na kuule dadhabbii kooti yaadame oftaan michuu gaafa rakkoo birmaataa guyyaa rakkinaa guyyaa moomtuu naan hin beekne hiriyyee koo lafa oolaa naaf hoositee boqonnaa. Yeroo sana konkolaataan hin jiru namatu gaangee irra taa'aa gaangee sana duukaa deemu miillaanitti deemu jechuun kophee hin qabani. Gaangee sana wajjin yeroo fiiganii egaa bokkaan roobee dhoqqeen egaa dhoqqee baay'een egaa irratti namni ejjeteeti qara baaseeti gogeeti jira achirratti miillatu sarreeroon fiigu miilli na dhiigee baay'ee na dhiigee gaafa naqamteen deemu baay'ee miidhamee tanan ture. Isumayyuu immoo eessa dhaqxanaan jedhanii warri jaarsi fardarra taa'an sun anis akkuma maqaadhaanii nama maqaadhaa waan barbaachisu akka isaanii tanii dhaqeetaniin baradhaa. Haile Sillaaseen ijoollee ergaa jedhaniiti Dajjaachaf Tamaaramitti himanii waan jiraniifi anis akkuma isaanii ergamee tan baruudhaaf barbaadaa jedheenaan moo ishee akka keetiitu danda'a naan jedhanii jaarsi jedhanii. Itti ilaalaan duuknee asii ilaalaanis mirga koo haalli narkamuu cucaate hiikamuu na beefarakoo salphinaaf suwaafna jeete. Waaqarra argitee gabuukoo labsiidhaan didikte naaf haaressitee waayikoo sinirraa batuu garaakoo. Abbaan Amaanu'eel gochaa nama kanaatti yoo garaan isaanii gaddeeyyuu matumaa abdiin kutanne. Utuu baay'een turiin mootummaan dargaggoota dandeettii addaa qaban bakka garagaraatiif illee walitti qabee mana barumsaa Tafarii Makonnuun jedhamutti barsiisuudhaaf murteessuunsaa dhaga'ame. Amaanu'eel carraan filamuu yoo isaan hin qaqqabne iyyuu ta'e carraa barumsaa argatee harmeensaa kan erguu didde iddoo mucaa tokko bu'anii Finfinnee mana barumsaa galanii. Amaanu'eel otoo hin turiin mana barumsaa kana keessatti barattoota hunda caalu ta'an. Dandeettii addaa agarsiisaniinis yeroo garagaraatti badhaasota garagaraa argataniiru. Barumsa waggaa 6 waggaa 5 keessatti xumuruudhaan eebbifaman. Akkuma barumsa fixaniinis Amaanu'eel Abrahaam barsiisaa ta'uudhaan mana barumsaa Cirootti ramadaman. Amaanu'eel Abrahaam hojii isaanii kana keessatti dandeettii gaggeessummaa olaanaa isaan agarsiisan irraatiin kan ka'e lakkoofsi barattoota mana barumsichaa haalaan dabalaa dhufe. Bara Xaaliyaanii Itoophiyaa weerarte yeroo mooticha Haile Sillaaseen dhimma barbaachisaatiif nama Ajjaash Warqinaa jedhaman gara Awurooppaatti erge. Nama barbaade tokko immoo of duukaa fudhatee akka deemuu danda'u yeroo eeyyamameef Amaanu'eel Abrahaam barreessaa isaa godhatee of duukaa fudhatee gara biyya Ingilizii adeeme. Itti fufuudhaan garuu Xaaliyaanii Itoophiyaa yeroo weerarte mooticha Haile Sillaaseef maatiin isaa gara biyya Ingiliziitti yeroo baqatan Ajjaash Warqinaan waan hojii isaa dhiisee gara biyya Hindiitti galeef itti gaafatamummaan hojichaa guutummaadhaa guutuutti Amaanu'eel Abrahaamitti kenname. Eega biyyatti deebi'anii boodas Jaanuwaarii 25 bara 1963 pirezidaantii waldaa makaana Yesuus Itoophiyaa ta'uudhaan hanga Jaanuwaarii 25 bara 1985 waggaa 22 walirraa hin kutiin tajaajila guddaa kennaniiru. Bara 1957 hamma bara 1984 immoo waggaa 27 koree hojii raawwachiistuu waldaa Luutiranii addunyaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Kana malees ministeera barnootaa, ministeera dhimma siyaasaa, ministeera poostaa, telegraafaa fi telefoonaa, ministeera walqunnamtii akkasumas immoo ministeera albuudaa lafa keessaa ta'uudhaan hojii guddaa hojjetaniiru. Itti dabalees biyyoota Hindii, Xaaliyaanii fi Ingiliziitti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajilaniiru. Bara Oromoon ministeera fi ambaasaaddara ta'uun hafee hojii gaalcha qabullee qabachuun birqii turetti Amaanu'eel Abrahaam sadarkaa guddaa akkasiirra ga'uu isaaniitti hinaaffaa, dhiibbaaf jibbiinsi sababa Oromoo ta'aniif namoota naannoo mootichaa jiran irraatii isaan irra ga'aa ture. Salphaan ture. Sinirraanfatu garaakoo, sinirraanfatu garaakoo, sinirraanfatu garaakoo, sinirraanfatu garaakoo, sinirraanfatu garaakoo, sinirraanfatu garaakoo, sinirraanfatu garaakoo. Sinirraanfatu garaakoo, sinirraanfatu garaakoo.
dhiibbaa adda addaa turre ture Amaanu'eel Abrahaamiin. Tokkoffaa Oromoodha. Kanaaf Oromoof ittiin bulmeedhu. Lammata immoo Pirootestaantiidha. Pirootestaantiin immoo itti butamuun hin jiru mootummaa keessatti jedhu. Sababii kanaaf dhiibbaan adda addaa utuu irratti godhamu kitaaba isaanii sana keessatti waan baay'ee katabaniiru. Irratti godhamaatu jiru. Isa keessa darbaniiti. Mootiin kuni bara Xaaliyaanii sana waan nyaatullee dhabee waan nyaatu sanallee anatu hojjetee kennaaf ture. Kitaaba isaanii keessattis akkasitti katabaniiru jiru. Waan hedduutu jira ergii Akililuunis muummicha ministeeraa ta'eetii rakkoo baay'ee akka inni irratti uumaa ture. Achi keessatti kophaa akka ta'an isaan obbo Yilmaarraa kan hafe. Ilmaa dheeressaaf Amaanu'eel Abrahaam irraa kan hafe hundinuu warri ministeerota Haayile Sillaasee namoota warra yookiis warrumas mootummootitti siiqanii karaa sanyii isaaniiti. Isaanidha of gidduutti hin jaallataniini of gidduutti hin barbaadaniini garuu dandeettii qabu jarri kun lamaan. Dandeettii kana hin jedhamne waan qabaniifi Yilmaa dheeressaas Amaanu'eel Abrahaamis dandeettii isaanii irraati kan ka'e iddoo guddaatti waamamanii iddoo hojjetaa turanii dhiibbaa siyaasaa dhiibbaa sanyii irra jiru kana hundumaa ofirraatiitii faccisaniiti keessa turanii jechuudha. Akkasittiin mootummaa sana gargaaraa turanii isumayyuu mootuu gochaa jiranii. Waldaa Makkaanessii keessa immoo waggaa meeqa pirezidantii ta'aniitii tajaajilaadha turani. Amaanu'eel nama ulfina guddaa barbaadan miti. Nama waaqa isaanii jaallatanii waaqa sodaatanidha. Sababii kanaatiif iyyuu dargiin nama 60 gaafa ministeerota Haayile Sillaasee fixu Amaanu'eel garuu homtuu irra hin jiru. Waa tokkitti hin balleessine inni jedheetii jalqaba hidhamanii kan ture irraati 60 warra hiriyoota isaanii warra wajjiniin mootummaa Haayile Sillaasee keessa hojjetaa turan dargiin gaafa fixu Amaanu'eeliin garuu manatti gali jedheeti gadhiise. Amaanu'eel bara dheeraadhaaf hojii gurguddaa faayidaa dhuunfaa namaa kennuu danda'u haa hojjetan iyyuu malee jireenya isaanii dhuunfaadhaaf nama faayidaa addaa barbaadan hin turre. Yeroo garagaraatti rakkina horii irraa kan ka'e waan ittiin ijoollee isaaniitiif mana barumsaa kaffalan akkasumas immoo waan ittiin yeroo ijoolleen jalaatii dhukkubsattu ittiin wal'aansisan akka dhaban macaafa isaanii irratti ibsaniiru. Bara isaanii hundumaatti jireenya isaan jiraatan kan qannoodhaan guute akkan turre lubi tasgaraaf Profeesar Isqeel dhugaa ba'u. Olamtuu keessa hin jiraanne seentee nawaamtee maqaa koo godaantuu gajjeellaa dhufte na barbaadee falmata koo jaalatee keessa oolla kaafte jabeessitee moogolee koo akkamiin si daagadure yaadannoo jira keessa koo si barbaafatu baraakoo. Waan tokko iyyuu horii bukkeetti horachuu bukkeetti nagadachuu waan tokko iyyuu hin barbaanne kana warri kan biraa hundinuu kan godhatanidha. Isaan kanaaf horii ga'u argachuu hin dandeenye akka warra kaanii kaawwachuu hin dandeenye. Mana illee isaan hin ijaarranne dhugumadha kun yani nan beeka sirriittan beeka. Boodan ammoo yeroo pirezidantii waldaa Makkaanessii ta'anii mindaa Makkaanessii irraati argatan sanaaniitiiniti jiraatu turanii ergii soorama bahanii immoo hin rakkatu turan hin qaban waan gahu hin qabanii intala isaaniitu gargaara waan ittiin jiraatan iyyuu intaluma isaaniitu gargaaree ittiin jiraatu malee akka horii hin qabne yeroo hundumaayyuu hin dubbatu isaanuu. Sunirranfatu garaako sunirranfatu garaako sunirranfatu garaako sunirranfatu garaako sunirranfatu garaako sunirranfatu garaako sunirranfatu.
Amaanu'eel Abrahaam macaafota baay'ee afaan Ingilizii irratti gara afaan Amaariffaatti kan hiikan si'a ta'u seenaa jireenya isaanii kan agarsiisu macaafa The Reminiscence of My Life jedhu barreessanii bara 1993 biyya Osloo keessatti maxxansiisaniiru. Bara 1974 mootummaa Dargiitiin ministeerota bara isaanii keessa turan baay'ee wajjin erga hidhamanii booda warri isaanii wajjin hidhaman hundi yeroo ajjeefaman isaan waggaa tokko booda gadhiisamaniiru. Dhaloonni ammaa jireenya Amaanu'eel Abrahaam irraatii maal barata? Biyyi keenya akkuma beektu abbaa gararraa taa'utu isa gajjallaatti waa hima. Inni kun waldaan keenya immoo gajjallaadhaa jalqabdee hamma gararraatti namni yoo fo'ame yoo waldaan fo'atte malee ofii isaatiin bachuma yaabbatee hin taa'u. Yoo waldaan achi keessa gasa oliin darbu hamma matta dhaabbanni biyya keenya keessa jiru kana duukaa dargaggoonni jiran namoonni jiran faana kana duukaa yoo bu'anii biyyi keenya hin fayyaa jedhanii abdaddan. Yoo itti tattaafatee dhalootni waan lafa gahuudhaaf wanti isa dhowwu hin jiru jechuudha. Fakkii kanaati jireenyi isaanii. Lammata immoo nama dhugaati. Nama dhugaati dhugaa malee sobaan of guddisuudhaafis sobaanii waa saammachuudhaafis nama godhan miti. Nama dhugaadhaan jiraatanidha Amaanu'eel Abrahaam. Amaanu'eel Abrahaam bara 2002tti kan du'an biraa boqotan warra manaa isaanii adde Ileenii Alamaayyoo waliin ijoollee 4 kan horan si'a ta'u ijoollee isaanii immoo 3 arganiiru. Amaanu'eel Abrahaam dhalatanii waggaa 300tti onkoloolessa 22 bara 2016 kan boqotan si'a ta'u sirna awwaalcha isaanii immoo onkoloolessa 27 bara 2016 magaalaa Finfinneetti raawwateera. Sinirraan fatuu garaangoo 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 sinirraan fatuu garaangoo.